Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya. Arra deebinee dhufnee irra daawwattoota keenya maatii guutuu qabadhee dhufeera. Bara haarawaa keessa viidiyoo hojjechuu dhiifneerra dhiifama guddaa isiniin jecha abbaan maammee salaam isiniin jedhee maaliif akka viidiyoo dhiise maaliif akka bade waa hundaa isiniin hima kallattii mandura maatii kiyya hunda salaam isiniin jechisiisa. Yalla yalla. Haye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya. Warroonni biyya keessa fi warroonni biyya alaa akkam jirtan jiraatanii jirtu jabaattu alhamdulillah. Nagaa jedha isiniin jecha. Egaa wallahi baga geessan isiniin jechu shindifneerra baga baraha mofa baraga. Kuma lamaa fi afur fixanii baga kuma lamaa fi shanti ceetan isiniin jenna garuu kan isiniin gisee jennu wallahi dhiifama amma miti turee jira bara haaratu biseene immoo viidiyoo isaa hojjechuu dhiifneef arra jechaa jirra. Sirraa fudhadhe dubbiin kee dhiifama ture. Egaa bara mofa bara kuma lamaa fi kudha afur fixanii baajata sanillee achumaan cuftanii waan hundaayyuu achumatti cuftanii kan walloltanillee araaramtanii baajata isan achumatti cuftanii bara haaraa kuma lamaa fi kudha shanitti nagaan geessan isiniin jecha. Egaa isiniin jechuun dachaanii egaa dhiifama guddaa kan isin gaafannu keessaa inni tokko har'a viidiyoo kana guyyaa nadhaa miti kan isa irraa hojjechuu qabnu ture. Egaa guyyaa isaa eenyutiin akka hin hojjenne immoo jireenyi tunillee egaa addaan sa'aatii adda addaa namatti hin mijaa'u. An dhugaa dubbachuuf ta'ee Aishaa bira hin turre maatii bira hin turre iddoo gara biraatiin turee dhufe hordoftoota keenya. Sawasaniif Aishaalleen hojjettee waan nagaallee isiniin jette natti fakkaatu tariiti viidiyoo hojjedhee ergaafillee jedhee natti hin mijoofne sababa kanarraan kan ka'e haaluma nageenya fi haaluma deebisii mootummoota tokko irraa kan ka'e hojii hin hojjenne viidiyoo hin seenne dhiifama nagaa wajjin san dhiifama isiniin jecha amma guyyarraallee akkuma san sa'aatirrallee viidiyoo ajaa'iba qabannee isinii dhiyaannee jirra. Bara haaraa yaada haaraa ilaalcha haaraa guyyaa haaraa maatii haaraa qabadhee dhufee isinii maatii haaraa maatii isin dubbiin kun waa qabdii ani maatii haaraa kana keessa hin jiru daawwattoota keenya sinillee yaada keessa maatii haaraa kana irratti akka barreessitan fedhanda'u. Ani egaa maatii haaraa yeroo hin jedhu dhiifama naa godhaati. Maatii haaraa yoo jedhu egaa guyyaa haaraa maatii haaraa yeroo hin jedhu akkuma barri haaraa keessa keellollee haaromsine maatii keenyallee ilaalcha isaanillee haaromsine haadha manaatii haadha manaa Aishaa wajjin deebi'ee dhufe isiniin jechuuf malee nama biraa waliin miti hordoftoota keenya asiin immoo dhufanii jiru laal maatii kunniinillee haaraa kunniinillee haaraa ilmi abbaaf haaraa haati manaa ofii yeroo kamiyyuu nama maatiidhaaf haaraa. Fozia link kuno dufte irti channel Fozia irratti illee mootu video ajaa'iba qabne dhiyaanna. Fozia nga yeroo baay'ee prank dhaan beekamti. Fozia nga prank dhaan beekamti. Fozia illee nagaa prank illee qabattee video ajaa'iba qabattee yaada ajaa'iba qabattee yaada nama barsiisu hojiiwwan babbareeda. Ammoo bootallee isin kennu nanaadha sila hordoftoota keenya baay'ee waliin haasofnaa Aishaa meenni haasa'anaan jetti rayyaan illee immoo achii gara istuudiyoo seena jechaadha. Ayyee duraan dursine Fozia dhufteerti Fozia illee akkuma isin irraa turte jechuudha salaam isin jette kallattii mana illee yaada qoodisanii dabala salaam alaikum daawwattoota keenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoo kana qaasaa dhiifnee jirra. Dhiifama isinirraa turre haasa deebinee dhufnee jirra nama jechuudha. Bakka isiniin ga'e jedhinga. Bara haaraa bakka isiniin ga'e jedhin guddaa bara haaraa dursanii yoo viidiyoo hojjette beektaa? Kana jecha bara haaraa bakka isiniin ga'e jedhin daawwattoota keenya. Hayyee daawwattoota keenya bara haaraa bakka isiniin ga'e. Hayyee kana fakkaatan hundi isin dubbiseera giddiin taraa gara kiyya deebiseera. Hayyee daawwattoota keenya ka turreef dhiifama jennee ka ammaatiif immoo bara haaraa tareen qabu bakka isiniin ga'e isiniin jenneerra. Barri haarofte akkuma ta'e yaada haaraa wanta haaraa qabannee dhufaa jirra. Yaada haaraa waan hojii haaraa waan biraan bicha osoo hin taane wanti isin bohaarsu wanti isin bashannansiisu baay'ee qabadheetiin dhufaa jira. Kana jecha nusimadhaa share like subscribe gochuudhaan nu gammachiisa viidiyoo keenya kaadhaa kana mootu turre dhufne waan ta'eef view baay'ee isin ra'eena warri mootu gara imotiin dhuftanii maal taate maa badinaan jettan dhugaa rabbii sirriitti isin galateeffadhanaa jiraadhanaa galatooma daawwattoota kiyya akka firaatitti akka maatiitti waan nalaataniif anillee akkasumatti isin laala isiniin jedha.
guddaa isin kabaja guddaa isin jaaladha waa bareeda ani waan isin boharsoo ni bashannansiisu qabadhe isin dhufu malee itti yaadaa jira bara haarawaa sammuu haarawaan itti adeemnu isiniin jedha karoora haarawaan karoora keenyammoo bakkaan ga'uuf ammarraa jalqabne itti haa hojjennu isiniin jedha irratti haa jabaannu karoora keenya irratti isiniin jedha daawwattoota keenya kallattii maaliin gara nama biraatti yoo yaada qabaatan hin dabarsa ani irratti dheeressu ani yaadaniin qabaa kamatti dheeressullee baattu ani yaadni an qabu gaa hordoftoota keenya ani sanirraa tureeraa isin yaadee jira yaadni haarofti ani qabu waan biraa osoo hin taane egaa namni barri haaraa nuti yeroo seenu karoora haaraa qabatee dhiyaata karoora haaraa qabatee san immoo galmaan ga'uuf kutannoo barbaada kutannoo barbaadu keessatti immootu namni gufuu adda addaatu jira fakkeenyaaf hojii tokko yeroo eegaltu kallattii adda addaatiin gufuu adda addaatu jira fakkeenyaaf gufuu baajataa ta'uu danda'a gufuu mootuu haala iddoo itti hojjetan wantoota adda addaa ta'uu danda'a wantoota ittiin hojjetan ta'uu danda'a haaluma kafii gufuu kamiyyuu cabsitanii hojii haarawaa fi yaada haaraa bara haaraa keessatti qabatanii dhuftan akka ittiin milkoolatan ceeminnaan kaatanii kutannoon akka ittiin hojjetan isiniin jedha anillee yaada haaraa egaa chaanaalii Foozii illee ni jira. By the way, ani odra channel ani le banun barbade ture nakadamte Fooziyaani ani le dise kenne jira Fooziyan nakadamte irdi maalif kakawumsa isin jettanii fi comment yeroo baay'ee isin barreessitan irraa kan ka'e channel Fooziyaadhaaf wanna jenne jechuudha Fooziyaaf banne jechuudha Foozunga amma channel isinillee guddisuudhaaf abdii guddaa qabna kanaaf isinillee hordoftoota keenya Fooziyallee akka jajjabeessitan ofii keessanillee kutan akka wal jajjabeessitanii galma geettan innaa tariiti immoo warroonni chaanaalii haaraa banattaniitiin yuutuubii addisii gannaa guddisaa jirtan moonii warri hin godhinillee ergixanyaan moonii hin ta'a wanni gufuu ta'u tokko hin jiru kutannoodhaan itti deemaa viidiyoo ajaa'ibaa hojjedhaa yaada ajaa'ibaa dhiyeessaa komentiin gama keenyallee nuufis nu barreessa nullee komentiidhaan isinii barreessina waan viidiyoon hojjetamuu qabu waan yeroo haala yeroo irratti illee wal bira dhaabbachuu irratti illee wantoota adda addaa fakkeenyaaf kan akka amma fakkeenya taatee dheengadda micoo biyya arabaatti taatee isaan keessatti innaa maaliif wal bira dhaabbatanii akkasitti hanga tarii madaamii isii baafteetiin biiroo geessitee biiroo kijibaa argitanii yeroo tokko nyaannaan tuni beetanii nama dogoggorsiifte namoonni biyya keenyaaf biyyaaf dhaabbate biyya isaan keessatti fakkeenyaaf ishee san dirqisiisanii yeroo san yaada kennuun taampinaalii argisiifteetiin immoo matbaa maannoo biiroo keessa jechuun taampeellee argisiisee biiroo keessa hakkeessitee arabni akkasitti yoo jettu namni keenya immoo bira dhaabbachuu osoo qabu yoo araba gargaaru waan baay'ee nama dabbaruudha dhugaa rabbii dhiifama jidduu afaan isii fuudhee kanaaf dhugaa yaada kana yoo irratti illee dheeressitee dubbatte an baay'ee dasna jedha beektaa maaliif yaadichi waa yaada wal jajjabeeffamuu qabu wal bira dhaabbachuudha yeroo tokko chaanaalii yeroo wanni banamuuf namni wanni itti fayyadamu namallee itti fayyadee ofillee itti fayyadamuuf baay'ee micoon sun kallattii kamiinuu deeggaramuu qabdi deeggaramtee sirti rabbiin ifa baasee jira rabbiin harka baasee rabbineensa guyyaatti namittiin baay'ee haylanyaadha garuu rabbiin immoo ka haylii isii olitti qabu isii harka baaseera isii harka baasuuf immoo rabbiin dura viidiyoo masaa irratti akka baabsii taasise rabbiin yoo isii daayyuu immoo mucattee akkumaan isii itti teettu haalli isiin godhattu nyaata isaanii agas ga'u guuttee jala keettee mucatteen si jammarta akkatti fuutee afaan hin kaa'attu sodaa isiitirra keessiin kaameraa dhugat sodaachifturra jechuudha kun ifatti isii bahee mucattattiin carraa isii argatteerniin konsilaa deemteerti alhamdulillahi rabbil alamin nu amma isaa waa'ee sallee haasa'uu hin dhufne keessa garuu dubbiin wantuma nama dubbachiisuu qabdu nattuma tolu duddee samuun illee irraa dubbachuu iddi malee wantuma irraa dubbatamuu qabuudha kana fakkaata isiniin jedha daawwattoota keenya cinaa dhaabbachuun yoo cinaa dhaabbanne bakka kamuu ga'uu dandeenya bakka kamuu ga'uu dandeenya kana jecha wala jajjabeessinu harka wala qabu wal cinaa haa dhaabbannu dhaamsa kiyya akka gisee hundaati ani gamanumaan xumuraa kadirii fi maammiyya firdosa yoo yaada qabaatan isinii dabalanii ani kasiniin jechuu barbaadu liinkii Fooziyaa komeenti tokko farra isinii kaayaa warri subscribe godhin dhaqaa subscribe godhaa isiniin jedha amma achisillee viidiyoo bareeda qabanne dhufna chaanaalii isiit irratti illee wajjin turan jajjabeessan dhaamsa keenya egaa ani baay'ee waan dheeressuu miti walaa jajjabeessunoodha dhaamsi kiyya kanuma keessa yaada sanillee kaase egaa maamiyyeelleen assalamu alaikum isiniin jedha firdoosallee assalamu alaikum isiniin hin jenne salaama hin jenne salaama jedhame assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh arba deebinee dhufnee jira bara harawaan isiniin ga'ee walumaanu baga isiniin ga'ee jenna afaan tokko isiniin jiranii isaan maashaallah irraa jira daawwattoota keenya Fooziyallee like share subscribe
subscribe gochuu fi hin dagatinaa. Mami. Sa'aatillee guddisaa fi. Mashallah. Mami fi birrosa gara video dhufnaan hojii dhaabachuun dagatanii inshallah waan jiru subscribe illee gara 2000 ol dabaree jira. Sa'aatillee alhamdulillah rabbil alamin gara 2000 ga'ee jira. Amma qixxee geenne irraa qixxeematu iyyuu isin hafaa jabaadhatii jajjabeessaa isin jedha daawwattoota keenyaan illee isin faana jira isin cinaa dhaabbadha. Isinitti dheeressinuu haga waan biraa qabannee isin dhufnu waan gara kiyyaa asumatti baay'ee baay'ee. Kophii ijoollee hin qabna, kophii adda adda qabna, diraama gaggabaaboo qabna, dhedheeras qabna, diraama takka taatee hidhamullee qabna. Egaa guyyaatti viidiyoon tokko lama yookiin yookaan viidiyoo afurii isin bira ga'uu danda'a hordoftoota keenya asiin anumaan nagaatti. Maasalaama. Ciao jiraatu. Ciao. Maasalaama. Maasalaama.